Muummee Abiy Ahmed filannoo gaggeessuuf yeroo aangoo miseensota mana maree xumuramaa jiru ilaalchisee mana maree bittinsuu danda'u kan jedhuu fi tarkaanfiiwwan kaan irratti yaada ogeessa. Biraanchii mootummaa isa cimaa isa aangoo olaanaa qabu bittinneessite jechuun seerota manni maree kanaan dura wixineessa. Namoota seerota manni maree sun muudu hundumtuu waliin bittinnaa'u jechuudha. Naannoo Amaaraatti mana cidhaatti boombiin dhohee lubbuu namootaa galaafachuu kabiraatiin lafti magaalaa Finfinnee keessaa hektaara 46 ta'u seeraan ala qabameera kan jedhuun abbaa qabeenyaa miidiyaa FIB keessaa tokko to'atamu. Lafa kana qonnaan bultoota irraa sassaabe jedhu qarshii miliyoona 60 sassaabuudhaan shakkii jedhee qabe poolisii. Kan isiniif dhiyeessu Anzaalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin naannoo Amaaraa godina Baha Goojjamitti boombii cidha irratti dhoheen lubbuun nama lama darbe. Hooggantuun kominikeeshinii aanaa Inaarjii Naawugaa aadde Tirsiit Mangistee ugura labsii muddamaa cidha dhorkuu keessatti taasifameen rakkoon kun mudachuu himan. Namni boombiin harka irratti dhohee firaa warra cidha qopheessee kan turan yoo ta'u isaanis du'aniiru jedhameera. Sababa maaliif akka boombichi gara cidhaa fuudhamee akka deemames ibsaniiru. በትናንትና ዕለት ማታ ላይ እንግዲህ ወረዳችን ኢነርጂ ናውጋ ወረዳ ይባላል። አና ኢነርጂ ናውጋ ገንደ ኢነርጂ ስማ keessatti kaleessa galgala cidharratti boombiin dho'ee lubbuu namoota lama galaafateera. Namoota afur immoo miidhaa cimaan yoo ga'u kaan afur biraa irratti immoo miidhaa salphaan qaqqabeera. Namichi boombii qabate kunis fira warra cidha qopheesse yoo ta'u ofii isaatiinis du'eera. Labsii muddamaa keessa cidha godhuun dhorkaadha. Namichi cidha qopheesse jalqaba irratti cidha akka hin goone itti himamee innis tole jedhee ture. Ergasiin booda kun kan raawwate. Aanaa keenya keessatti cidha hedduu haqneerra. 41 ol irratti immoo himannaa banneerra. በላይ ክስ የተመሰረተባቸው ጓዶችም አሉ። Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo irraa amma oduuwwan gaggabaaboo isinitti himeen dhimmoota kaanitti ceena. Itoophiyaatti dabalataan namoota 4 irratti kooroonaa vaayirasiin argamu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa beeksisan. Namoonni arfanuu lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an 3 isaanii Puuntlaand irraa gara Itoophiyaa seenuun yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti adda baafamanii kan turanidha. Namni arfaffaan naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa gubbaa qorichaa irraa vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'eera. Magaalaa Finfinnee Jaanmeedaa bakka jedhamutti walitti bu'iinsa uumameen namoota 7 irra miidhaa dhaqqabu koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Miidhaan dhaqqabes osoo namootni daldalanii ta'uu ibsuun rakkoo namootni dhuunfaa kaasaniin wal dhiibuu irraa akka ka'es ibsaniiru. Addunyaa irratti sababa dhibee kooroonaa vaayirasiin humni hojjetaa biiliyoona 1.5 ta'u hojii ala ta'uu mala jedhe dhaabbanni hojjetaa idila addunyaa. COVID-19 guutummaa addunyaa irratti namoota miiliyoona 3.1 irratti argamuun isaa kan mirkanaa'e yoo ta'u namoota 200,000 fi 20,000 ol ta'an ammoo galaafateera. Keeri Saayimoondis kaadhimaan ministeera muummee UK Boris Johnson hospitaala Londanitti dhaan. Keeri Saayimoondis mallattoon kooroonaa vaayirasii irratti mul'achuun yaaddoo uumee ture amma daa'ima fayyaa da'uu isaaniitu ibsame. Waldhabdee mana hidhaa Peeruu tokko keessatti uumameen hidhamtootni 9 du'aniiru jedhan qondaaltota. Waldhabdeen kun hidhamtootni 2 sababa COVID-19 erga du'aniin booda mana hidhaa biyyattii tokko keessatti kan uumamedha. Hidhamtootni 2 poolisoonni 5 fi eegdonni 60 waldhabdee kanaan madaa'aniiru. Qorannoo manneen hidhaa keessatti taasifameen hidhamtootni 313 kooroonaa vaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa'u Morookoon beeksifte. Kanneen keessaa 303 mana hidhaa tokkicha keessatti kan argaman yoo ta'u 10 ammoo manneen hidhaa biroo 2 keessatti argaman jedha aangawoonni manneen hidhaa biyyattii. Gara sagantaa keenya biraatti ceenee jirra. Sababa kooroonaa vaayirasiidhaan yeroon filannoon biyyaalessaa gaggeeffamuu qabu dheereffamuu waliin wal qabate ministeera muummee Abiy Ahmed paartilee morkattootaa waliin marii gaggeessaniiru. Ittaanaan abbaa alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Maatiyos rakkoo mudate karaa heera mootummaa hin faallessineen hiikuuf qabxiileen 4 akka filannootti dhiyaataniiru jedhan. Isaan keessaa tokko mana maree bittinsuu kan jedhudha. Dhimma kanarratti Ameerikaa University of Washington and Leetti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr. Henook Gabbisaa dubbiseera. Mana maree bittinsuuf aangoo heerri mootummaa keewwatni 60 ibsu haasa'uun eegalle. Keewwatni kun kan jedhu manni maree keessatti paartileen siyaasaa walitti qabamanii jiran yoo waliigaluu baatan yookaan yoo rakkoon uumame adda adda baba'uun yoo dirqama ta'e muummichi ministeeraa mana maree bittinneessee yeroo gabaabaa keessatti
paartii biyyoolessaa hundeessuudhaan filannoo haaraa gaggeessuu danda'a jedha malee waa'ee aangoo yookaan immoo maandeetii mana maree dheeressuu waan dubbatu hin qabu. Innumaayyuu keewwatni 60 aangoo fi maandeetii mana maree gabaabsu dubbata malee yeroo mana maree dheeressuu waan dubbatu hin qabu. Yoo isaan miseensota mana maree kana kabittinsan ta'e kaabineen isaanii aangoo guutuu qabaachuu ni danda'a. Sababni isaa kaabinoonni isaan muudanii jiran mana maree kanatu aangoo kana kenneeraa fi yookaan raggaa'iseef waanta ta'eef mootummaa cimaa ta'e itti fufuu danda'a yeroo haga filannoon gahutti. Hin danda'u. Mana mareetu bittinnaa jechuun mootummaatu bittinnaa jechuudha. Biyya keenya keessatti aangoo olaanaa kan qabu mana mareeti. Biraanchii mootummaa isa cimaa isa aangoo olaanaa qabu bittinneessite jechuun seerota manni maree kanaan dura wixineessa. Namoota ministeerota manni maree sun muude, abbootii seeraa manni maree sun muude hundumtuu waliin bittinnaa'u jechuudha. Biyya keenya keessatti biyyi keenya olaantummaa paarlaamaatu beekama heerumaan. Heera fooyyessuu yookaan ameendi gochuun akka filannoo biraatti akka taa'eerutu himama. Isa kana gochuuf ministeerri muummee aangoo akkamii qabu? Rakkoon yeroo ammaa jiru mootummaan akkamittiin aangoo waggaa 5 qabaate kun erga dhume akkamittiin yeroo dabalataa kan jedhudha gaaffiin jiru. Heera fooyyessuun gaaffii kana hin deebisu. Fakkeenyaaf heera fooyyessitee mootummaan ji'a 6 itti fufu yookaan waggaa 1 itti fufu kan jedhu yoo ta'e heera keessatti waan akkasii hin dabalamu, dabaluus hin danda'amu. Heerri ispeesifikiidha, jeneraaliidha, yeroo dheeraadhaaf kan turudha. Lammaffaa heera fooyyessuun balaa baata. Sabaaf sablammii biyya sanaatiif du'a caalu yookaan immoo keessumattiyyuu gara wal waraansa uummataatti deemuu danda'a. Maaliif yoo naan jette heerri kun hojiirra oolmaan isaa dadhabaa haa ta'u iyyuu malee qabiyyeen heera kanaa waan bakka bu'u tokko qaba. Kunis bakka bu'iinsi qabiyyee heera kanaa uummatni fi sabaaf sablammiin biyya sanaa wal waraansa waggaa 30-40 booda kan mirgaaf akkasumas immoo jiruuf jireenyi sabaaf sablammii kan itti mirkanaa'edha. Biyya sana keessa gareen muraasni yeroo ammaatti mootummaa waliin wal jala dhokatanii mirga sabaaf sablammii akka inni badu kan barbaadan, beekamtiin sabaaf sablammiin qabu deebi'ee akka inni badu kan barbaadan hundumtuu carraa kanaan gargaaramuudhaan heerri kun fooyya'ee fakkeenyaaf kan akka keewwata 39 mirga ofiin of bulchuu, mirga afaan ofii, mirga aadaa ofii, the right to self determination up to secession kan jedhee heerri keewwata 39 jalatti kan tuqame akka inni badu barbaada. Sababa heera fooyyessuu jedhuun carraa akkasii fiduudhaaf yaalii mul'achaa jiru guddaatu jira. Furmaata kan jettu murtoo siyaasaas ta'u murtoo gama heera mootummaatiin jiru maal akka ogeessa tokkootti? Kanaaf furmaata ta'uu kan danda'u yeroo muraasaaf jaarmayoleen siyaasaa mormitootaaf mootummaa walitti dhufanii dikilareeshiniidhaa fi isteetmentii gabaabaa kan aangoo dheeressu mootummaadhaaf. Heera kana osoo hundee isaarraa hin buqqisin. Gaafa biyya bulchu immoo mirgootaaf dirqamoota heera irra jiran kana hojiirra oolchaa mirga sabaaf sablammii eegaa state of emergency aangoo mootummaa yeroo gabaabaadhaaf waliigalteedhaan dheeressuu ni danda'a. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti bara 2009 ture waldaan qonnaan bultootaa fi diyaaspooraa gidduutti kan hundaa'e. Maqaan waldaa kanaas Finfinnee Integrated Trade jedhamee beekama. Haa ta'u malee turtii waggaa 3 booda torban 2 dura walitti qabaa boordii waldichaa kan ta'an obbo Lammii Taayyee poolisiin Finfinnee to'annoo jala oolcheera. Shakkamaan kun eenyu? Qonnaan bultootni hoo maal jedhu? Habtaamuu Xibabuu abukaatoo shakkamaa fi qaamolee mootummaa haasofsiiseera. Waldaan kun waan hedduu akka hojjetuu fi jireenya qonnaan bultootaa akka jijjiirus abdatame. Hundeessitoota keessaa qonnaan bulaan iddichaa lafa kaarii meetira 9,000 akka qaban BBC'tti kan himan obbo Tsaggaayee Diroo isaan tokko. Qonnaan bulaan kun lafa isaarra osoo hin buqqa'in achumarratti akka misoomsuu danda'u mana jireenyaa akka argatu apartamaa keessa akka argatu aksiyoona keessa irree wanta bu'aa bu'u ogaa fayyadamaa akka ta'u yaadni ka'ee beenyaa fi kan mootummaan kaffaluu walitti beenya gaarii kaffalamu hin jedhane. Waldaan bifa kanaan ijaarame miseensota haaraa horachuu jalqabe. Lakkoofsi qonnaan bultoota miseensa ta'anis 150 darbe. Kanaaf sababni immoo faayidaa waldichi akka argamsiisu eeggamaa turedha. Obbo Gullilaa Tashooma. Paarkiin hin jira, qonna magaalaa hin jira, ijaarsa gamoo hin jira, konistirakshinii jecha fuduraaf muduraa oomishuun hin jira, shaqaxa gurguruun hin jira. Wanna adda addaadha. Karaa torbaa kana eeyyamni daldalaan bahe. Umarraan ta'e garuu diraamaa isaan alaa.
haa ta'u malee waldichi akka qonnaan bultoonni eegan hin taane miseensonni keessaa bahuu jalqaban. Bara 2011 irra deebiin maqaa waldaa aksiyoona daldala qindaa'aa Finfinnee FIT jedhamuun ijaarame. Yeroo kana hooggantoota paartii siyaasaa dabalatee qaamoleen mootummaas qonnaan bultoonni waldichatti akka makaman dhiibbaa gochaa akka turan obbo Tsaggaayee Diroo himu. Waldaan kun deeggarsa guddaa qaba. Waliin hojjetaa jiraniitu mootummaa bulchiinsaa nu beeksisanii jechuudha. Kutaa magaalaa warri magaalaa irra paartii keessa jiran hoogganaa paartii badhaadhinaa warri ta'an akkamitti qonnaan bulaa fi diyaaspoora waliin hojjennee jiranii dhiibbaa nu hojii godhaa turanii. Haa ta'u malee waldaan kun ammas bu'aa qonnaan bultoota fi abbootii aksiyoonaa biroof ni buusa jedhame hin buusne. Qonnaan bultoonni tokko beenyaa lafaa fudhatanis kaan immoo beenyaas ta'e faayidaa biraa hin arganne. Lafa isaanii qotanii akka hin oomishanneefis lafichi dhorkaa mana murtii qaba. Obbo Biifaa Caakkaa. Ni qotaka qotee bulaatitti qonna keenyas biraan gabareedha. Qonna keenyas wanna adda addaatti lafoonni keenya akka fudhatame naa hojii dhabaadha. Kan siraa sonna kaatee taate tabaaraarii akkanumatti hojjennee jiran maali qabna maal qabna. Rakkoo kana maraaf immoo qonnaan bultoonni nama tokko komatu walitti qabaa boordii waldaa aksiyoona daldala qindaa'aa Finfinnee kan ta'an obbo Lammii Taayyee. Namni kun yeroo ammaa Komishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee iddoo 3 jedhamuun beekamutti hidhaarra jiru. Dargaggoo seenaa abbaan isaa obbo Lammii Taayyee torbee 2 dura hojiidhaaf mana akka bahanitti hidhamuu isaanii BBCtti hime. Abukaatoon isaanii obbo Liiban Abdii obbo Lammii Taayyee guyyaa kaleessaa mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa dhaddacha Araadaa Giyoorgisitti dhiyaatanii akka turan himu. Aksiyoona seeraan alaatti qopheessuudhaan qonnaan bultoota gowwoomsuudhaan lafa kana qonnaan bultoota irraa sassaabe jedhu. Qarshii miliyoona 60 sassaabuudhaan shakkii jedhee qabe poolisii. Himanni irratti hin banamne amma poolisiin qorachaa jira. Dabalataan waldaan obbo Lammii Taayyee walitti qabaa boordii ta'uun hoogganan waldaan aksiyoona daldala qindaa'aa Finfinnee seera qabeessa ta'uusaa fi hojii hojjetee bu'aa akka hin buusneefis qaamolee mootummaan dhiibbaan irratti taasifamaa turuusaa himu. Hojii hojjetanii kaampaanii sanii sirriitti mijeessanii qarshii akka fidu qarshii san immoo sheerhooldarootaatti dividendii akka kennan yeroo akka hin arganne godhan. Akkasiidhaan asifachi rakkisaa turanii kanaafuu kaampaanichi hojii argatee hin hojjenne jechuudha. Yeroo argatee hojii hojjetee lafa sanii mana beeta kiristaanaa ortodoksiitiif kennanii turanii warra waajjiroota hojjettoota waajjiroota garaagaraa irraa gurmoonii lafa gaafatan lafa qotee bulaa sanitti kennaa turanii. Kanaafuu kaampaniin kun lafa san nama biraatti akka hin kennamne isa kaskasii keessa turanii. Amma dhimmichi biiroo nagaa fi tasgabbii magaalaa Finfinneetiin qabameera. Hoogganaan biirichaa Komishinar Addunyaa Dabalaa lakkoofsa namoota qabaman himurraa of qusatanis bu'uura dhimmichi itti qoratamaa jiru BBCtti himaniiru. Kaampaaniin maqaan isaa dhaame kun qaama ilaallatu irraa beekamtii argateera. Kan nu qulqulleessaa jiru waa'ee beekamtii dhaabbicha sanii odoo hin taane akkaataan lafti magaalaa ittiin qotee bulaa irraa fudhatamee fi harka ittiin galchan walumaa gala seeraan ala dogongoraa. So lafa magaalaa akkaataa ittiin namni qabachuu ittiin danda'u dhaabbata daldalaa ta'uu danda'a, nama dhuunfaa ta'uu danda'a, akkaataa ittiin qabachuu danda'u seerri jira. Qotee bulaa irraas akkaataan irraa fudhatamuu ittiin danda'u jira. Kan nama dhuunfatiin qotee bulaa irraa nama lafa fudhachuun hin danda'amu. Seera qabaa, seera sana hin eegganne. Qotee bulaa waliigala sheerii san keessa gale, diyaasporaa sheerii san keessa gale akkamitti akka irratti raawwatame qorannaan gizee xumurame kana guutuu mata akka beeksismaaf qabaa. Kana malees waa'ee hojjettoota mootummaa dhimmicha keessaa harka qabaniis komishinarichi ni dubbatu. Formaalii karaa bulchiinsi magaalaa beekun raawwatamuusaa hagammaatti waan irra geenye jiraachuu baatuu fi bifa adda addaatiin namoonni dhuunfaan mootummaa keessatti gahee qaban dhimma kana keessatti harka keessaa qabaachuu isaanii qorannaawwan ni mul'isu jira. Gaggeessummaa yookiin immoo mootummaa keessa jiran harka keessaa qabaachuu baatanii arganaayyuu deemuu hin danda'u. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti kan caqasaa turtan kan har'aaf qopheessine asumarratti xumureeti kan jiru qopheessaan ammayyuu taanaan ture kan isiniif dhiyeesse Anzalaalam Taaddisaati. Halkan gaarii qabaadhaa odeeffannoowwan dabalataa marsariitiiwwan keenya irraa argattu.